Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Horni Miidiyaa. Mata duree keenya har'aa keessatti afaan maal akka ta'e qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'uun affeerraa keenya. Waa'ee afaanii hiika itti kennuun dura ga'ee afaan hawaasa keessatti qabuu fi eenyummaa hawaasichaa hubachuun barbaachisaadha. Sababni isaa afaan eenyummaa hawaasaa ni ibsa, ni ijaara. Dhimmoonni hawaasaa ammoo hedduu akkuma ta'an hiika afaanii kan hawaasaa fi dhimmoota isaa kana walitti ibsuu fi hunda galeessa ta'e dhiyeessuun rakkisaadha. Haa ta'u malee namoonni afaaniif hiika kennuu hin dhiisne. Hiikni kennamuufis garaagara yoo ta'u, bu'uurri garaagarummaa kanaas umurii dheeraa qabaachuu isaati. Hayyoonni tokko tokko afaan dhalli namaa sagalee dubbii walitti qindeessuun kan ittiin walii galu meeshaa wal quunnamtiitii jedhu. Kaan ammoo afaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti jechuun yoo hiikan afaan baattuu aadaati jedhanii kan hiikanis ni jiru. Hiikawwan kunneen xiyyeeffannoo mataa isaanii qabu. Inni duraa sagalee dubbii, inni itti aanu eenyummaa hawaasaa fi inni dhumaa ga'ee afaan hawaasicha keessatti qabu xiyyeeffata. Gabaabumatti afaan sagaloota dubbiitti kan fayyadamnu mallattoo eenyummaa fi baattuu aadaa hawaasa tokkoo kan ta'e meeshaa wal quunnamtiiti jechuun hiikuu dandeenya. Afaan wantoota hawaasni walitti dhufuun gamtaan akka jiraatan taasisan keessaa tokkodha. Hawaasni haala jiruu fi jireenya isaa keessatti wal makee jiraata. Hawaasni gamtaan jiraatu kun immoo si'a afaan fayyadamnu inni tokko afaan isa biroo afaan ofii keessatti galchuun yoo fayyadamu mul'achuu danda'a. Afaan wal keessa makuu jechuun yeroo namni haasaa isaa keessatti afaan garaagaraa galchuun dhimma itti bahu jechuudha. Fayyadama afaanii keessatti afaan dubbataa jiran irraa gara afaan birootti ce'uun dhuma himootaa yookiin dubbii gidduutti jechoota gaaleewwan maxxantootaa fi himoota fayyadamuuni. Kunis dubbataan afaan tokkoo afaan biroo filachuun akkaataa dhaggeeffataan hubatu taasisuunidha. Yommuu afaan walitti makanii dubbatan afaan hundi seera mataa isaa waan qabuuf aadaa fi duudhaa afaan tokkoo cabsuu danda'a. Kanaafuu afaan walitti makanii dubbachuun dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Itti fayyadamni afaanii xiinqoo hawaasaa keessatti faayidaan afaanii tokko haa ta'u malee fayyadama afaanii irratti garaagarummaa bal'aatu mul'ata. Afaanota addunyaa kanarra jiran sababa adda addaan garaagarummaa adda addaa akka qaban beekamaadha. Garaagarummaan kun dhufuu kan danda'es garaagarummaa seenaa, iddoo jireenyaa, siyaasa, teeknooloojii, amantaa, aadaa fi kan kana fakkaatan irraa kan uumamedha. Haallan fayyadama afaanii murteessan dinagdee, teeknooloojii, aadaa, gahee hojii fi kan kana fakkaatanidha. Dinagdeen jireenya nama dhuunfaafis ta'ee saba tokko keessatti gahee olaanaa qaba. Biyyi tokkos kan guddattu teeknooloojii fayyadamuun dinagdee guddisuudha. Afaanii fi dinagdeen wantoota addaan bahanii hin ilaalamnedha. Namni dinagdeen yeroo guddatu afaan isaatiin fayyadameeti. Afaan waliin immoo duudhaa, safuu, eenyummaa, falaasama, seenaa fi kan kana fakkaatan of keessatti hammata. Hawaasni dinagdeen guddate tokko walitti dhufeenya hawaasa biroo uuma. Yeroo kanatti afaan biroo of keessatti hammachuun fayyadamuun ni mul'ata. Dinagdee kana keessatti haalli itti fayyadama jechootaa, himootaa, malleen dubbii fi kan kana fakkaatan mul'achuu danda'a. Aadaan immoo duudhaa, seenaa, safuu, ilaalcha, falaasama, barsiifata hawaasa tokkoo of keessatti hammata. Aadaan afaan irraa garaagar bahee hin ilaalamu. Bakka afaan tokko guddatetti aadaan isaas ni bal'ata. Haallan fayyadama afaanii murteessan keessaa aadaan isa tokko yoo ta'u, namoonni aadaa fi dandeettii garaagaraa qaban sadarkaa fi hawaasummaa adda addaa qabu. Haalli jiruu fi jireenya hawaasummaa namoota aadaa fi duudhaa isaa irratti hundaa'a. Aadaan hawaasa tokkoo guddachaa, bal'achaa akkuma deemu haalli fayyadama afaan isaas wal faana jijjiiramaa deemaa jechuudha.
Afaan kamiyyuu yoo ittiin dubbanne ni guddata, ni dagaaga, ni babal'ata. Yoo ittiin fayyadamnu ta'e garuu afaan tokko afaan biroof bakka gadhiisa. Kanaaf afaan guddisuu keessatti ittiin dubbachuun yookiin ittiin waliigaluun iddoo guddaa qaba. Bifuma itti fayyadamni afaanii waa'ee seenaa nama dhuunfaafis ta'ee hawaasa tokkoo dabarsuu keessatti itti gargaaraman kanneen biroo irraa adda ta'a. Jechoonni, gaaleewwan, himoonnii fi kanneen biroo dhugaa qabatamaa karaa ibsuu danda'ameen kaa'amuu waan qabuuf namoonni aadaa fi seenaa garaagaraa qaban haalli fayyadama afaan isaan qabanis garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Oromoonni magaalaa Finfinnee keessa jaarraa tokko dura jiraachaa turan seenaan isaanii duudhaa fi afaan Oromoo faana kan wal qabatedha. Yeroo ammaa garuu afaanota biroo fi aadaa birootiin liqimsamee kan jirudha. Kanaafuu haalli itti fayyadama afaanii illee bakkaa fi yeroo waliin kan wal qabatudha. Finfinnee dur bulchaa kan ture Oromoo ta'uu seenaan yoo ibsu yeroo kanatti aadaan, seenaan, duudhaa Oromootaa fi afaan Oromoo gargaaramaa turuu seenaan kan ibsu yoo ta'u, itti fayyadamni afaanii illee haala kanneen waliin kan wal qabatudha. Kanaaf afaan namoota naannoo sana jiraatan waliin guddachaa deema. Barnoonni utubaa jireenyaa dhala namaa ta'uun kan gargaaruu fi barnootni immoo afaan ittiin baratan murteessaadha. Barnoota keessattis haalli fayyadama afaanii saayinsii faana kan wal qabatuu fi dhimmoota baruu fi barsiisuu waliin deemanii kan mul'atudha. Afaan dhaloota irraa dhalootatti kan darbu dhiigaan osoo hin taane barnootaan waan ta'eef barnoota keessatti immoo haalli itti fayyadama afaanii akkuma bakkeewwan garaagaraa yoomessa mataa isaa kan qabudha. Manneen barnootaa keessatti baruu fi barsiisuu keessatti haala afaan itti fayyadamanii fi jechoota adeemsa kana keessatti gargaaramanitti dhimma kan bahanidha. Fakkeenyaaf yaada Jeneraal Taaddasaa Birruu yoo fudhanne uummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate immoo mirga isaa gaafata. Kun kan agarsiisu ammoo barnootaaf kaka'umsaa fi bakka hin barannetti jijjiirama fiduu akka hin dandeenye agarsiisa. Lammiin barate bakka barbaade ga'uu kan danda'uu fi qabsoo keessatti barumsi furtuu ta'uu illee kallattii kan kaa'udha. Walumaa galatti itti fayyadama afaanii kun dirree barnootaa keessatti kan gargaaruu fi uummata kakaasuuf illee gahee guddaa qaba jechuudha. Manneen barnootaa meeshaalee saayinsii fi teeknooloojiitti fayyadaman dubbiitti fayyadamuun itti gargaaramu. Yeroo ammaa meeshaalee teeknooloojii guyyaadhaa gara guyyaatti, sa'aatiidhaa sa'aatiitti, daqiiqaadhaa daqiiqaatti wal quunnamsiisuu danda'uun badhaatee wal faana akka humna isheetti tarkaanfachaa jirti. Meeshaaleen teeknooloojii kanneenis guddina dinagdee hawaasaa oomishee dhiheessuu faana wal qabata. Afaanis akkanuma hawaasa sana faana bakkaa bakkatti socho'a. Kun immoo itti fayyadama afaanii faana wal qabatee meeshaalee teeknooloojii kanneen faana wal qabsiisuun yaada, ergaa, ibsa haala itti fayyadama wal jijjiiruun kan mul'atudha. Fakkeenyaaf moobaayilii kaasuu ni danda'ama. Guddinaa fi itti fayyadama afaanii afaan tokko meeshaalee waliigaltee ta'ee dhaloota gargaaruu bira darbee mallattoo eenyummaa ta'ee utubuu keessatti gahee olaanaa qaba. Afaan tokko guddachuu fi wantoonni murteessoo ta'an immoo kanneen armaan gadii isaan hangafa. Afaan barnoota, afaan qarooma, afaan saayinsii fi teeknooloojiidha. Afaan barnoota, afaan hojiidha. Afaan meeshaa walquunnamtiiti. Afaan eenyummaa sabaati. Afaan saayinsii fi teeknooloojii kan ittiin guddatudha. Afaan barnoota jechuun afaan barnoonni garaagaraa ittiin kennamu jechuu yoo ta'u, barnoota afaanii jechuun immoo akka gosa barnootaa tokkootti afaan sana barsiisuu jechuudha. Afaan tokko afaan hojii ta'e illee tajaajiluu ni danda'a. Afaan tokko afaan hojii ta'ee jechuun waliigaltee hawaasummaa keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Namoonnis jiruu fi jireenya isaanii keessatti dhimma itti bahuun guddina afaanichaa keessatti hirmaatu jechuudha. Afaan saayinsii fi teeknooloojiin yoo guddachaa deeme bu'uura guddina ilma namaa keessatti iddoo olaanaa kan qabudha.
addunyaan yeroo ammaa gara tokkotti dhufaa kan jirtuuf icitiin isaa saayinsii fi teeknooloojiin wal qabachuu isaati. Fakkeenyaaf biyyoonni guddatan afaan isaaniitiin meeshaalee garaagaraa qabatee kanneen wal quunnamtiif gargaaran qopheessuun addunyaa kanaaf raabsu. Addunyaan kunis immoo meeshaalee sanatti dhimma bahuuf afaanicha hubachuun dirqama ta'a. Kun immoo guddina dinagdee biyya tokkoo keessatti illee gahee qaba. Afaan ofii guddisuu fi dinagdeen guddisuu keessatti wal qabsiisuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Baay'inni uummataa afaanicha inni dubbatu waliin wal qabatee guddina afaanichaa keessatti ilaaluun ni danda'ama. Kunis haala jiruu fi jireenya wal qabatee bakka garaagaraa faca'ee yommuu jiraatu afaan isaa fudhateeti. Kun immoo qaamni biroos akka baru gochuu keessatti ni gargaara. Kanaaf afaan guddina dinagdee fi teeknooloojii wajjin wal qabatee maalummaa saba tokkoo, eenyummaa saba tokkoo guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Horni Miidiyaa. Qophii keenya waa'ee afaanii irratti isiniif dhiyeessine asuma irratti xumurra. Yeroo biraa mata duree biroon hanga walitti deebinutti sirba kana waliin bashannana gaarii isiniif haa ta'u. Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Maasoo kun har'aa geessi jimma. Maasoo kun qal'atee furdata. Maasoo kun qal'atee furdata. Maasoo kun namni michuu qabu. Maasoo kun hammatee dhungata. Maasoo kun hammatee dhungata. Maasoo kun namni michuu hin qabne. Maasoo kun kophaa dudubbata. Maasoo kun kophaa dudubbata. Jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne. Jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna. Wayya suusii buna addafanii danfisu. Maasoo fi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna. Wayya suusii buna dafanii danfisu. Maasoo dafnaan akkamiin callisu. Bakkosi. Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Maasoo kan shaggarii galu.
Maasookuun gurguratee gala. Maasookuun gurguratee gala. Maasookuun mariina suuqadhu. Maasookuun buntuuta kee jala. Maasookuun buntuuta kee jala. Maasookuun buntuunni dhaamota. Maasookuun shurrubbaa kee jala. Maasookuun shurrubbaa kee jala. Jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraanne. Jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraanne. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna. Suusii buna dafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna. Suusii buna dafanii danfisu maasoo dhabnaan akkamiin callisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna. Suusii buna dafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna. Suusii buna dafanii danfisu maasoo dhabnaan akkamiin callisu. An sossodaadhee barana qalbii kooti dhibee gaman jaaladhe sanyii mooti. An sossodaadhee barana qalbii kooti dhibee gaman jaaladhe sanyii mooti. An sossodaadhee barana qalbii kooti dhibee gaman jaaladhe sanyii mooti. An sossodaadhee barana qalbii kooti dhibee gaman jaaladhe sanyii mooti. An sossodaadhee barana qalbii kooti dhibee gaman jaaladhe sanyii mooti. An sossodaadhee barana qalbii kooti dhibee gaman jaaladhe sanyii mooti.